ጉድ 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 ጉድ! ዋይ ወይ ጉዴ! ወይ ጉዴ! ምንድን ነው እናንተ እኮ ግራ ገባኝ። ምንድን ነው? ምን የሆናችሁ ነው? ወዴት ወዴት ነገሩ? ሀይሜ ሀይሜ ወዴት ወዴት ነገሩ? እውነትሽ ነው ወይስ ፈረንኪ ነው ወይስ ይሄ ነገር እውነት ነው? እንዴት ስንት አመት ነው ብሩኬ? አሁን ሀይሜ እና ብሩኬ ስንት አመታቸው ነው አሁን? አንድ አመት ጨርሰው ሁለተኛ ገቡ አይደለም እንዴ? እስካሁን እኔ አንድ ቀን የብሩኬ ፍቅረኛ ነው የምትል ሴት አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ለምንድን ነው እስከ አሁኑ ብሩኬ ፍቅረኛ ካለ አትወጣም ታዲያ? ምነው መቃብር ውስጥ ነው ያለችው ወይስ ስንት አመታችሁ ነው? ሀይሚዬ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጅርተኒ ፈያ ኬሰኒ ግራ ገባኝን እኮ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደዚህ ስላችሁ እነሱ እኮ አንድ አመት ጨርሶ ሁለተኛ ገቡ። አንድ አመት ጨርሶ ሁለተኛ አመት ነው የገቡት። እስካሁኑ ሁልጊዜ ጎኖ ያለ ብሩኬ ነው። ሀይሜ እና ብሩኬ ታውቃላችሁ ብዬ ያስባለሁ። ግን እንደዚህ የምትደበቀን ነገር አለ፣ አውጣ ንገርኝ ያለች ነው ሀይሜ። ምንድን ነው ብሎ ብሩኬ ራሱ ደነግጧል። እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም ደነግጧል። አረባከችሁ ወዴት ወዴት? ወይስ ፎቶሾፕ ሰርቶ የሀይሜ ያሳዩት ነገር አለ? እኮ ብሩኬ ጥራት ብዙ ነው። ግን አይዞ ወንድሜ ወላሂ እቺ ቀን አንድ ቀን ታልፋለች። ወላሂ ጥራት ሲበዛ ወደ ኋላ አትል ወደፊት ጉዞ። እውነቴ ነው። አይጋኩም አርግተኒ ወላሂ ባይት ኮነ ነመገድሲሳ ሀይሜ ጋ ወይ ፎቶ ቀባበረኒ ጋ ጠላተ ብዙ ቀቡ ኢሳን tokko ta'anii barbaanne baay'eetu jira. Akkasaan addaan ba'an malee waan akka namni fiqireenyaa qabuutti waan oskite himii jette maalan sitti maa ani waa tokko quban qabu hin beekusi natti mi'atii maa inni jedhe hin nimtu jette boodarratti kaballaatiin jaanjessitee biraa deemte jechuudha. Kaballaa isheen oote gizee lama wallaahi akka qaldiitti hin oone takkaa dhaame nan dhayinii of kabaji kanaa booda harka olii ol natti fudhatiin jedhe. Isaa booda ammallee dabaltee itti jechuudha. Aaree ka'eechi ofirraa ishee darbatee dhiisee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkas ta'uu hin qabu. Garuu immoo akkuma xalaanni baay'een jiru akka isaan tokko hin taane halkaniif guyyaa warra hojjetanitu jiru. Footooshooppii kaasanii fidanii wayin dubartii wajjin jira wayin akkas ta'eera jechuuf akkas fakkaatanatti malee galgalas guyyaas wal biraan dhibamanii Finfinnee keessattis argaa jirtu. Waliin nyaatu waliin deemu wal biraa dhibamanii hin beekan. Fiqireenyaa yoo qabaate Burukeen sa'aatii amma kanaa eessa jirti? Hinduutee moo qabrii keessa jirti moo akkamiidha? Baatee guyyaa tokko maaf ani jaalallee isaatiin jettu. Warruma jireenya isaa barbaadu kashabbee as baatee warra buttaa jira tokkollee Haimee irraa qabame jedhee keef ammallee tokkollee akkas jetti. Isaanumaan dhugumatti fudhatte moo akkamitti waansa baay'ee nama gaddisiisa. Burukeen majammaraayyee anchiin ishii yaale no durbatti yaadheen beeku. Haimeetiin godeenyaa godhachuuf yaala jedhee majammara gaafa dhufu Burukeen jechuudha. Gaafa walitti dabalaman viidiyoo isaanii ani arge. Burukeetiin har'a miti ani Burukeef Haimee ilaaluu jalqabe jechuudha. Dhugaa rabbii ani tureera addisiin ton ta'in akkuma viidiyoo tokko jalqabanitti akkasumatti hin arge. Gaafa mubee fa Haimeetiin walitti fidanii gaafa sanan jalqabe isaan hordofuu jechuudha. Har'a kaleessa miti ani Haimee Burukeeniin hordofaa ture. Kanaafuu Antakka hiriyaa godeenyaan qabu garuu Haimeetiin godeenyaa godhachuuf hin deemaa jira jedhee gaafa morma isheetti habilii birrii dhaate jechuudha. Waggaa ammaa kana waliin turanii otoo fiqireenyaa jiraatte kuni xalaataadha dhiisa. Mangadaan baniinaa dhugaa rabbii nama jibbisiistu. Xalaata mangadaa banuu dhiistanii too cuftanii akkuma durii keessanitti taaggaltan bareedaadha. Nannee kaballaa akka kanatti gizee kabalame ilmi dhiiraa wuuf yaa rabbi yaa Allah. Wallahi anuma obboleessuma konna biraati kaballaatiin jaanjeenatti fakkaata dhugaa rabbii wallahi nama gaddisiisa. Yeroo hunda kana kaballaama wallahi nama gaddisiisa. Cubbuu dhabboo namni ta'u aaranillee jira garuu gizee lama tokko deebisuun tokko iyyuu hin geessi nama gaddisiisa. Biiniinis egaa ani hin beeku rabbi haa beeku nama gaddisiisa. Ani dhaga'e har'a
Biinii fi muntalittiin kun nuti obbola tiroo tokko keessaa miti kan isaan jedhan jechuudha. Heeluun gara biraatti fudhatteeti akka inni waa fiqireenyaa qabu wayin immoo fuudhee ilmoo qabuutti ani ishee yaaddeettu. Isheen egaa akka obboleessaatti ilaalaa jirti. Har'a immoo yoo sitti himamee kun waan si miidhuun qabu dhiisii, yoo sitti himame immoo nama miidhamutu jira kana dhagee dhiisii jedhaniinaan dhimmarraan qabu ani baruun barbaada maayini na hoskitanii haadha keessi agarsiisa jettee deebitee wanti hafee fi suni maa inni natti himtumoo natti himtan yoo natti himne har'aan qabdanii ija koof ija keessan waliin argu nas arguun barbaadina isheen jettee jechuudha. Egaa obbolaa miti nuti jechuun nama miidhamutu jira yoo kana haasofne kan jedhellee fiqireenyaa ishee jira natti fakkaata. Fiqireenyaa isheetu jira. Hin miidhama jechuudha natti fakkaata biiniini. Biiniin egaa akka obboleettiitti yaate natti fakkaata. Rabbi haa beeku walii isaan hin barre malee aniif isheen obbolaa garaa tokko keessaa miti jechuu irratti viidiyoon dhaabbate achumaan heeluun biraa fiidde baay'ee tokko nama gaddisiisa. Biiniin wayin akkuma obboleettiitti kan inni faanarra jiraatu natti fakkaata. Garuu immoo akka obboleettii isaa godhatee akka obboleettii isaatti ilaalee gooddanyaa dhattee ani hin beeku rabbitu beeka waliin isaa addaan nama hin baane ammallee. Garuu immoo yoo kana haasofne nama miidhamutu jira jedhee kadhataa ture. Hin diddee heeluun jennaan esheddee akkasitti anii fi heeluun obbolaa anii fi isheen intalitti maqaa ishee naan galu. Ishee obbolaa tiruu tokko keessaa miti jennaan. Ol jettee ilaaltee fiiddee biraa kuttee deemteetti. Kabdaal dhugaa rabbiin ulfaata. Egaa waa rakkatte jennaan akkuma obboleessaa ta'etti iyyaatteetti natti fakkaata. Wayin akkuma gooddanyaatti iyyaatte ta'a. Hin beekamu. Egaa gisee isheen akkasitti heeluun shakkii guddaa keessa galtee wayin fiqireenyaa isaa ta'uu malti jechuudha natti fakkaatan isheen itti fudhatteettu. Egaa ammaaf wanti tokko hin beekamu. Baay'ee tokko onni nama dhugaa rabbii wallaahi baay'ee tokko nayini gisee sana maaliif akkasiin iyyaachuu sila wanti tokko maaliif wanta nama intini jedhu tokko dhugaa maaliif hin deemne duraan dhugaadha maanii yeroo hunda dhugaa rabbii wallaahi waan jiru keessa waan booda keessanii ifa gootanii wal adeemuudha malee akka kana iddoo jaalala keessa galtanii wal salphisuun baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii. Wallaahi na'ee giseen kana dhaga'ee jechuudha. Isuma immoo mana tokko keessa galuu natti fakkaata akka nagee akka kanaan dura kanas natti fakkaata akkasuma natti fakkaata kanaan dura akkam beekti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkas ta'uun qabu ture sobaatiin illee waan tokko obboleessadha jedhamee wanti itti iyyaatamuuf hin qabu. Kunillee dhugaa gisee dura obboleetti yoo taate akkasiin gootu jechaa turre dhuguma. Gisee dura jammarti uftee ishee bartu. Footoon kun mana keessa maal eega jettee footoo isheellee fuutee kukkuttee fuutee mana sana keessaa mana heeluutii baastee deebitee immoo footoo deebisi jaafa biiniin jedhu footoo ishee bichaa footoo heeluu bichaa qobaatti kuttee irraa kaastee fiddee hojjechiistee cuftee ashaddeetti ilaaltee gaafa mana galtee ilaaltu heeluun footoo ishee bichaadha. Achirrattis wal lolanii baay'ee rakkisaa turte mucattiin kun dhugaa dubbachuuf. Aniyyuun jechi namni tokko obboleettii eddee ta'e akkamiin jireenya namaa gammachuu namaa gisee hunda kana gammachuu namaa dukkaneessuu barbaada akkamii waa mucattii kanaa jedhee wallaahi yeroo hunda kana sababuma isheetii walitti namu sababuma isheetii walitti waan isaan beekamu namni obboleettii ta'e akkamiin akkas ta'a jedhee baay'ee tokko anillee wallaahi laazim. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa garuu gisee nagayaan baay'ee tokkoon gaddee akkas ta'uun qabu. Wanti hundinuu dhugaatiin deemtanii bareeda ture. Isin immoo wanti booda ba'uu nafne booda dhugaan mul'achuu nafne akkas gochuun bareedaa miti. Egaa biiniin kan inni jechuu jiru waan si miidhullee hin qabu jedhee biiniin akkuma obboleettiitti iyyaate haa ta'u hin beektu miti nama keenya Oromoo keenya miskiina wallaahi laazim.
kabdaalee heeluun naa'umsaan waa biraatti shikkitee baatee kutteetti dhugaa rabbiin naati. Amma isheen kana namantuyyuu sin lamaan fikiranyaa jechuuyyuu malti kanaa booda jechuudha. Deebboleettii kintaanii mana tokko keessa galuu dhugaa yoo ta'e akkamiin jechuu ishee wanta nafnee fi baay'ee ulfaata. Mucintalli kunillee fikira